harka fuune namoota lamatu baadiyaa keessa waliin gala ollaa walii jechuudha. Ka gara harka mirgaatiin kun jiraatu kun barsiisaa ture. Ka gara harka bitaatiin jiraatu kun ammoo waa'ee teknooloojii kaampaanii akkasii keessa dalaga. Almuhim lamaanuu biqiltuu wal fakkaatu dhaaban oddoo isaanii bareechifachuuf jechuudha. Ka barsiisaa kun biqiltuu isaa bishaan xiqqeessee obaasa. Ka gama achi aanu sun ammoo ka teknooloojiidhaan yani waa'ee teknooloojiidhaan fagaate kun ammoo biqiltuu isaa tan akka ajaa'ibaatitti bishaan obaasa. Yeroo muraasa booda ammoo namtichi biqiltuu xiqqeessee bishaan obaasu kun barsiisichi jechuu biqiltuun isaa tun yani humaa hin jettu bareeda baay'ee hin guddanne. Laakiin namtichi ollaa isaa kun ammoo biqiltuun isaa bifa magariisa qabdi akka ajaa'ibaa kanatti guddattee bareedde. Almuhim haala kanaan osoma jiraataa jiranii gaaf tokko roobni ajaa'ibaa wahii roobee waan naannoo san jiru yani bishaan guute. Almuhim erga roobni caame booda lamaanuu gadi bahanii waan roobni balleessee laaluudhaaf jechuu bishaan illee oddoodhaa baasuudhaaf bishaan baasanii yoo geessan barsiisichi biqiltuu isaa yaadate. Yeroo dhaqee biqiltuu isaa laalu biqiltuun isaa akkuma jirtutti jirti hin sochoone. Namtichi waa'ee teknooloojiidhaan yani waa'ee teknooloojii baratu kun yookaan barsiisu kun dhaqee biqiltuu isaa laale erga bishaan oddoodhaa baasee wayita laalu biqiltuun isaa buqqaatee bishaan fudhatee tare. San booda ajaa'ibeetti ta'e akkamitti akkana ta'a jedhee gara barsiisichaa bira deeme. Barsiisichaan akkana jedhe silaafuu anaaf si biqiltuu wal fakkaattu dhaabne. Laakiin biqiltuu ta'e tana ati bishaan yeroo baay'ee hin kennituuf hin arga. Biqiltuun ta'e ammoo yani laaftuu dhallee biqiltuu ta'e ammoo atu agartee jirtu akka isin jirtu baay'ee bareeddee magariisa bifa ajaa'ibaa qabdi jedheen. Maaliif tiyya buqqaatee ta'e buqqa'uu dhabdee jedhee gaafate. Yeroo kana barsiisichi seeqatee akkana jedheen beeytaa jedheen biqiltuu tiyya ani bishaan wayita kennuuf haga isiin barbaaddu guutumaan guututti hin kennuuf bishaan garuu hin kennaaf. Yeroo kana biqiltuun tiyya maal taati jedhe. Biqiltuun tiyya bishaan guutumaan guutuu ka barbaaddu waan hin arganneef hidda isii kana gara lafa jalaa dabarsitee bishaan soqatti. Yeroo kana maaltu uumamare hiddi isii adada lafa jala fagaataa deemuun biqiltuun ammoo gubbaa kanaan jabaataa deema. Yani haga feete yoo guddattillee hiddi isii qara waan fagaatee jiruuf jabeenya isiif kenne. Biqiltuun ta'e ammoo waan barbaaddu hunda akka waan wayita isiin barbaaddu ati beeytutti fiddee bishaanuma obaasta. Bishaanuma callistee obaasta. Bishaan aqimii isiitii ol argatte akkasuma aduullee argatte. Kanaafuu callisteetumaan guddatte. Maaliifi hiddi jalaan jiru kun ammoo bishaan gahaa argata. Achumatti bilchaatee achumatti guddate malee yani gadi fagaatee hin deemne. Kanaaf kee akkas ta'e kanaaf kiyya ammoo akkana ta'e jedheen jedhama. Tayyib kanarraa maal baranna? Ergaan tun hawwataaf ta'uu hin dandeetti. Namoota wal jaalataniif illee ta'uu hin dandeetti. Namoota hawwataaf yani abbaa fi haadhaaf yoo jenne ilmaan namni tokko itti ilmaan ofii guddifatu. Ilmaan ofii wayita guddifatu waan inni barbaadu hundaa yoo ka kennuuf ta'e ilmi kun akka abbaan isaa barbaadu sanitti guddachuu fi hin danda'u. Adada guddataa deemu li'annu waan barbaadu hundaa haala salphaadhaan argataa jira. Laakiin waan inni barbaadu qofa kennitee fi waan inni barbaadu waan sammuun isaa barbaadu san ammoo ofii isaatii waan san irra akka gahu gochuu qaba yookaan karaa san barsiisuu ni qaba. Yoo akkana goote waan kana argachuu dandeetta. Yani akkaataa waan barbaadu san ittiin argachuu qabu karaa qabsiisuu ni qabna malee waan isaan barbaadan hundaa harka kaawuu hin qabnu. Akkasuma namoonni lama yoo wal jaalatanii jaalala maal jedhee isinitti himu jaalala bira tare yoo ka wal jaalatan ta'e yeroo jiruu tana keessatti namni akkuma wal jaalatetti addaan bahulleen waanuma jiruu tana keessatti jecha akkana jedhu wahiitu jira. Hagam akka dhugaa ta'e hin beeku. Jaalalli guddaan jibba guddaa fidaa waan jedhu wahiitu jira.
كنافو يعني حاجة فيتي نما تكوي جهلتو فكنا أقوم فيتي نما تكو با جهلتو اللي با جهلتو كيسن يوك أكتي أجرسيستو تاتي يونا مثلا أك با جهلتو كي تجرسيستو نمني سون ستين بونا حتى نما بونو يو هنتين الليل ست بونا لأنه هم بيك أتي وانو ما فيدي أصوده أكاتي سريفتي هنديمي وان بيكو ست بوني ست جيرمي متى دابا يروك نامو ati abdii irraa kutataa deemta inni ammoo jaalalli sun akkasumatti jira itti fakkaata laakiin ati abdii kutataa deemta san booda bultiin kun jaalalli kun diigamaa jechuudha haga feete yaani nama tokkoof jaalala guddaa qabaatullee jaalala sanitti agarsiisuu qabdu gocha keetu jaalala san agarsiisuu qabda leannu jaalalli gochaan yeroo ta'u firummaalleen hin jabaatte kanuma isin himuuf akka warraa barattan abdii qaba nagaan oola osoo like share subscribe gochuun dagatina namoonni haarofti harkatu isin dhukkubana fakkaata kama keettiin harka ashagattan isiniif kenna subscribe godhaa